Numaan jira gaa'ee jiraachuun afur baafachuu taate. Maga jiraat. Samriinaa wajjin wal agartanii sagantaa bareedaa tokko agarre miidiyaa irratti. Haaya mee. Sagantaa yeroo jaalalaa kan OBN dabarsu irratti waan haasawa bareedaa tokko dhageenye akka waan yeroo dheeraaf Samriinaa jaalachuu turtee isiilleen si wajjin haasawachee warri OBN haga dhumaa gadi hin dhiisne YouTube irratti sagaluma haga jaalala ibsatu tokko gad dhiisanii. Tani Samriinaan akka malee ajandaan sana ammaatee jannaani Samriinaan fi dachaas wal jaalatan jechuu jira namni kun immoo waliin jaalatanii Samriinaatu isa heerumuu irraa hin qabne jaa. Samriinaan laayifii dhuftee dubbattee ani fi dachaas dhugaa wal agarree jirra yeroo dheeraa akkana jaalatus natti himee jira. Garuu immoo naaf inni waliin haasofne ani akkaan yeroodhaaf waa'ee kana keessa hin jirre itti hime akka obboleessaatti si jaaladha akka ilma Oromootti akka ilma Muslimaa tokkotti jeeni innilleen obboleeyyan lamaan qabaa obboleettii sadaffaa Samriinaa wajjiniin argadhe je'ee akkasitti wal mari'annee addaan baane jette isin sanii nutilleen Samriinaadhaan dachaas fiddee dachaas wajjin asitti haasofne akkasitti yaada wal dabarfannee waan jiru akkasii waliin isinirraa dhageenye hawaasni tasgabbaa'uu qabaa jennee si barbaadaa ture bilbila garaagaraatiin maga dhuftee yaada kee achumaan itti fufi dachaas keenya hawaasaaf galatoomi. Hayyee duraan dursee uummata Oromoo baay'ee guddaa tokko naa galatoomaadha. Oromoon tiyya ganaa jiraatte ammallee naa jiraadhaa dhaamtuun isin hin tuqini. Warri kanaan duraa fi hanga ammaatti illee bakkaan an jiruu fi akkaataan itti jiruu fi waa hunda qubana qabaattanii dhugaa rabbii asirratti na waamuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Itti aansuudhaan nama ta'ee namni nama hin jaalanne hin jiru yaa ta'u garuu dirqama nama jaalatan sana harkachuu qabdaa yookaan immoo namni waan nama tokko jaalateef nama sana harkachuu qabaa jedhanii yaaduun dadhabina akka kootti. Tokkoffaa ilmi namaa ilmoo reetii miti haadatti dhootanii fudhatanii karaa manaan galataniin yoo isa fedhii isaarraa taate malee jechuudha. Garuu immoo nama fakkeenyaaf akka namummaa tokkotti nama ta'ee tan uumame waan isin dhibu keessaa nama ta'ee uumamee kee garuu sababni ani immoo dhugumee Samriinaa baay'een jaaladha. Ani irreedduu jireenya kiyyaa hidhaatti dabarse. Eegan achi ba'e immoo ani sumaan arge. Isuma qofa harkeetan ishee qofa jaalladhe. Isiin immoo fakkeenyaaf haadhuma naa gartee yookaan naa gartee kaatee akka obbolummaatti wal jaalanna malee jaalala biraa danda'u jettee waan sanarra hin jiru jettee dhugaadha obbolummaa bakka obbolummaa si argannaan nagayanaaf fakkeenyaaf jalqabumayyuu ijumaan arguudhaaf hawwee ture kanaaf isheen balleessaan qabdu jechuu kooti. Balleessaa kan qabu ana tokkoffaa bakka jira miti ani hiyyeessa ta'ee nama naa olii jaalachuu koo xinnoo ishee illee yoo ta'e yaadaanis ta'e maaliinis jechuu kooti dhagaa jirtu miti. Lammaffaa fakkeenyaaf amma isheen qoy bakka sanatti bilbila kee adda bilbila wal jijjiirree gargar deemnee har'a naa bilbiluudha bilbila dhabuun seeyyuu waan tokko. Taayinis hin daawwachaa jira dhugaa rabbiiti. Ijoolleetu seeni naan jennaan seeni malee asirra seenullee hin barbaadu ture. Dhiifa manaa godhaa malee baay'ee. Maaliif ani ishee barbaachatti waa baay'een ta'e ijaan arguudhaaf jechuu kooti. Har'a utoo ana miti ta'ee nama anarra wayyaa tokkodha ta'e akkas miti jechuu kooti. Sirban ani siifan kan na jedhee isheedhaaf qopheessillee seen erga siin irratti bilbilteen irraa fudhachuudhaaf yaalii hin goone waan isin dhufu keessaa. Hardeelee erga wal agarree har'a guyyaa meeqa? Kun kanuma waan isheen balleessaa tokko iyyuu hin qabdu. Dachaas. Dirqamas hin qabdu. Galatoome yetti fufaati. Kanuma.
Kanuma fixadhe. Thank you galatoomi. Laali amma